Argaa qoxaariin keenya kana fakkaatti. Mana kana gana ashawaa girfii gochuuf jirra jechuudha. Kunoo asuma mana fuulduratti fidanii gashanii argitanii qoxaarii galfanneerra jechuudha. Amma kana booda fataa jechuudha. Innaa kun xiqqoodha baay'ee akka ishii durii miti. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Halkan inni babburiinsa guyyaa malee. Kunoo kana fakkaata. Jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan akkam nagaa keessanii jirtu fayyaadha. Nutis jirra nagaa keenya jiruuf jireenyi hunduu bareeda. Galanni rabbitti haa tolu. Akkam isin jirtu miti nagaa keessanii miti. Nutis jirra. Har'a maaliifan dhufe seetanii? Waan fudhachuu dhaqee. Har'a maafan dhufe seetanii? Waan isinitti ma'iin jechuudha. Sapiraayizii jechuudha. Galgala immoo mooqeen. Mooqii lammiin kaleessa xiqqoo na dhukkubaa jedha. Na qufaasisaa jennaan jechuudha. Mooqeen immoo mooqiis marqaas hin jaallatu. Waan akkasii hin jaallatu jechuudha. Jechumaana naan immoo hin dhugaala. Duriyyoo akka inni hin jaallanne nan beeka garuu hin dhugaala ta'e tanani mooqee jechuudha mooqii. Jechumaan inni hin dhugu jedhee didee jechuudha. Jechumaan inni ofii kootii baay'ee mooqee ofii kootii burcuqqoo lamarraa dhugeen quufee irraa hafe jechuudha xiqqoo wayii. Jechumaan boruun dhugaa hin dhiise. Kun arga. Akkasiin hin jibbisiifne. Adii waan ta'eef nama jibbisiisuu danda'a. Annaa amma immoo nan ho'ifadhe jechuudha. Amma ganaan biddeen tosha dhugaa. Edda ganama na laaffisa. Rafaan ture jechuudha. Amma bishaan reefu dhuftee ataakiltii bishaan obaasee goommana fa'aan qabanan beektuu miteere. Innaa isa bishaan obaasee ka'ee jechuudha. Achumaan mooqiin kun tizina jedhee jechuudha. Yeroo mi'a dhiqu irraanfadheera iyyuu waaqa. Yeroo mi'a dhiqee gadi gugguuru argee yaadadhee ho'ifadhee jechuudha. Kottaa isinis dhugaa isiniin jedha. Mooqiin biyya arabaa jira garuu duqeetee yoo mooqqattan malee kun garuu aajjaadha. Aajjaa bitee. Ani garuu muuqii baay'een jaalladha dhugaa. Marqaan jibba malee. Marqaa fedhii marqaan qabu marqaan jaalladhu ani. Mooqii garuu amxiixii garuu baay'een jaalladha. Marqaan jaalladhu dhugaa dubbachuudhaaf. Marqaa yoo nyaadhee inuma nyaadha garuu keessi koo sirriin ta'u jechuudha. Oo marqaa nyaadhe waan isaa wallaalee ani. Keessi koo bakka baay'ee naan taqabbalu jechuudha. Kanaaf jedhee baay'ee marqaatti hin bu'u. Aajjaa garuu bitee amxiixiin godhachuu. Namni dhaleetu amxiixii dhuga marqaa nyaata. Ani garuu kun osoo hin dhaliinan akkanatti amxiixii dhugaa boodatti nan dhalas waan ta'eef inshaallah. Gizeedhaan of gabbisaa jechuudha akkam boodatti hin miidhamnetti gizeedhaan of qabachuudha. Dhugaa dubbachuu warri dubartii of qabaashii nyaadhaa waan argattanii. Innaa maal osoo hin dhaliin akkamitti mooqii dhugdaminaam jechuu dandeessu garuu ani mooqii baay'een jaalladha dhugaa. Utaalloon illee yoo xiqqoo na qabu barbaade mooqee dhuga. Mooqii nan jaalladha garuu na alaa furdate jaabuleeffisedha. Mooqii baay'een jaalladha waaqa. Innaa har'a maalaan isinitti himuu dhufe seetanii sapiraayizii isin gochuu dhufe jechuudha. Innis immoo maalidha seetanii amma garuu biddeen lafatti toshuufanidha. Elektiriikii naan sirran jechuudha. Elektiriikii qaban beektu.
haaraadha garuu ganaan siileessa reefu bitamte jechuudha. Innaa har'a maalinni seetanii har'a maaltu dasnee dheseetanii innaa utaallo har'a maaltu dasnee dheseetanii sarpiraayiziidha. Qoxaarii galfannee jechuudha. Isiniin agarsiisa. Qoxaarii galfannee jirra jechuudha. Jechuun kasalatti sunuma fayyadama garuu. An tokkoyyuu dura lammii kanan caqacaqaa bahee garuullee piroosesii akkuma as gallee hin jammarree dafanii nu dhiyeessine jechuudha. Biyya kanatti waa tokko argachuudha baay'ee rakkoodha jechuudha. Hoo nama hin bebbeekne ammanayyuu namni kaan sin daftanitti argattan nuun jedhaa jira jechuudha. Ani lammii kanan caqacaqaa ture waxiifis miti maaliifis miti biddeenumaaf baqa. Biddeenumaa fi elektirikii yoo fayyadamtan isinitti tola jechuudha. Biddeenis ni bareedaa. Tokkommoo yaa amma eelee ishee sana kanaan binneef kushiinaan keenya ammatti seeraan sirroofne waan ta'eef amma bituun barbaanne jechuudha. Naalaa cabdi. Innaa elektirikii qaba. Amma garuu elektirikiin fayyadama jechuudha kana booda. Biddeen koos elektirikii tan toshaa naa darbee. Kuma 30 keenya qoci goone dhugaa kuma 30 darbaadhayyuu. Kuma 30 darbaadhayyuu elektirikii maabiraatii galfachuun qoxaarii jechuudha. Har'a qoxaarii galfannee jirra. Baay'ee dasneedhee garuu lammiin eelee naan sirreessine ganaa wanni bitee naa sirreessa jechuudha. Gamanni illee manuma jira. Kanaan dura binneerra kan itti sakka'amtu sana. Isa ganaa binnee sirreessinaa. Baay'een gammadee dhugaa waaqa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waan hunduu suuta jedhamee hin dhufaa nagaa yoo jiraate. Baay'een gammadee naa gammadaan isiniin jedhaa. Qoxaarii galfannee jirra. Hin beektu kaa ergaas gallee ampuulii malee istoofii minaamin hin fayyadamnu. Nu didannutti qoxxoraa'inudha. Amma garuu qoxaarii galfannee jirra jechuudha. Kana booda elektirikiis nan fayyadama, istoofiis nan fayyadama. Kan koo waan ta'e homaa kanatti hin qoxxorreef yeroo tokko maanda jaarratti waxiif hawwataa. Biddeen immoo bulii shanittis yoo naala shaaggate tasa malee yoo shaaggachuu baate torbeettan toshachuudha. Maalidhaa maatii hin qabnu naaf lammii bichaadha. Hin beektu. Innaa kanaafuu jennaani baay'een gammadee naa gammadaan isiniin jedhaa. Kana booda bakka wanti nuuf mana bichaa ijaarrannetti dabalachuudha kutaa tokko yoo rabbi immoo jedhee bishaan galfannee qoxaarii galfannee. Kana booda maaltu nuuf hiree fataa jechuun malee fataa jennee jiraachuu malee. Isiniin jedhaa qoxaarii immoo isiniin agarsiisa jechuudha.